irraa as fageeyse isin garsiisaa jechuudha. Koppilingi tana kuma takkaan naagaya. Kuma takkaan naagaya. Harmallicha baga rabbii bar Hamzaa Hajii kana jechuun. Hamzaa Hajii kana jechuun qaallittii isaa kaatee Kaayiroo dhayxe. Qaallittii Hamzaa jecha kaatee Kaayiroo dhayxe. Na fuudhette sigalee Hamzaa waa xiqqoo kiis godhee hudduu udaaniitii fi taan sigalee mana shaayiitii fi mana fuul walirra dheedhiisee jechuudha Hamzaa Hajii. Wallahi lazim mana fuulii fi mana shaayii walirra dheedhiise. Bar Hamzaa Hajii nama laafaan seenaa. Nama laafaan seenaa. Gurbaasan nama laafaan seenaa. Wallahi lazim. Ati qimamii arsii maarree teettu. Dhayichaan asii sidheeniin hudduu haatetii walakkaa si buusa. Qareensaa haatetii walakkattiin mataan si naqaan. Na algimaa taami. Wisha. Qareensaa ummaa teetii walakkaan mataan si buusan. Diqaalaa haadha rawu. Wisha. Maa deemtee duraan hudduu isirraa mansuulan ta'in. Maa waardiyaa hudduu isiin tayyoo barbaachisaa taate. Maaliif deemtee hudduu isiitirraa dallawan jaarin duraan. Gimaa taami. Amma dhuftee maal ati barreesse? Na altushtushaami. Saree qodura. Hai. Qareensaa haatetii ka isaan si buusa jechuun qareensaa haateeta muranne ni beeytame diqaala haatee ka isaan si buusan qareensaa ummaa teetii diqaaltitti deem yoo feete dallawaa isii ta'e deem hudduu isii eegi deem hudduu isiitti waardiyaa ta'e nuti alhamdulillah yaa rabbi alhamdulillah baga rabbiin akka godhe harkaanuu darbe baga rabbiin akka godhe harkaanuu baase koppilingi godha biyyeen isinaa nyaattu keessattuu ijoolleen ta'e taarargii koppili tazyelleen teenyu jechuun nuti daabboo isii tazyelleen teenyu. Ni salphise rabbii salphina ammallee salphina rabbiin mataan keessa si yaadaabu. Wallahi lazi fidee harmallichi fidee hudduu hangan takka ga'u hudduu mataan kiyya seen hudduu qabrii fakkaatu. Qabrii ijoolleetti awwaalan fakkaatu. Hudduu keemaa fakkaatu. Sigalee hudduu akkasii namni fidee miidiyaa kanarra gad darbee jira keenya. Harkaa miliqe malee waa innillee hin darbine. Harkaa miliqe dhufee asirraa nubboo ishii maa nubboo nu gaafattee hoggus nu gaafattee gaafa dura qabdu. Nu gaafattee diqaaltitti hudduu balleechuu agaasa sii gooroo gadi nu gaafattee nuti bineensi ilkee dhedheeraa kun fokkotaan hai gaafa nuti finnee ilkeetti nayinee nama fakkeessine sigalee gaafa nuti finnee ilkeetti nayinee nama fakkeessine asirra gad baafnee miidiyaa kana gubbaa taa'ennuun dullachi nama guddaan kamiciyyoon isaa suudii tana keessaa sigalee kamiciyyoon isaa suudii tana keessaa Muniiraa Maammadha. Maallaqa Muniiraa sanillee kan kanniniif Muniiraan sun usteetuma boocheetuma dhiiftee jechuudha. Xalabaa jalaa miciyyoo xiyyanaa baasettee maallaqa Muniiraa sanillee achumaan dhorkattee jaljettee jechuudha. Muniiraan iccitii san miciyyoo akka isiin qabdu intala dubaraa akka ati faatee qabdu gaafa sanillee jalaa gabbaafte. Obboleettiin dhalaa qabaadhu obboleettiin dhalaa tiiktookuma keessaa maal gooti obboleettiin dhalaati maal gooti miidiyuma gubbaa maal gooti obboleettii dhalaa yoo haa qabaadhu obboleettii xiyyamaan taane nama waan akkanaa dalage ishii galatoomi jajjabaadhu jetiin jajjabeessaa obboleettii xiyya taate. Hai kalaas akkas taana barisin teessan ba'uu jirtanii bar hudduu alaa qabdan teessanii ba'uu jirtanii bar. Tana jajjabeessii nulleen teenya boruu gad dhuftii nullee akkasii nu jajjabeessii taate no hin deeggaru nuti kana. Hindi garuu nuti kan koppilingi godha hundi keessan koppilingi godha harmallaan hin gootu silaa warri dhiiraa hundi keessan koppilingi godha sinigalee wallahi leezi qaallittiin afaan dheera qoffeen tun qaallittiin ilkee isii nuti irraa jijjiirre tun sinigalee qaallittiin naman fakkaanne kun kalee fidheen gidda nu arrabsaa turte wallahi leezi nu arrabsaa turte kullee Yusuf gabbaatee deebisaa deeftee abaarsa namni harargee tuqe milkaa'u namni harargee bu'ee milkaa'u jechuudha. Harargee bunaan hin milkaan bakka cirraashumaa rabbiin bakka salphinaan nama dhaaba. Jirri kun jara jaalalaati ammas itti bu'uun ta'u. Harargeen jaantun itti bu'uun taatu. Sigalee namuma harargee bu'ee kan milkaa'ina garree jechuunuti. Sigalee gabbaatee jechaan nama diddirti. Hamzaa Hajii jaalattee dhabde. Hamzaa Hajiitii fuudhuu dide. Rakkoon karaa tokkoon karaa Hamzaati. Hamzaan isii dhiisee ashittii fuudha. As garagaltee karaa gandummaa kanaan dhuftee nu dirti. Sigalee wallahi lazi harargee xuynaan hin milkaawanii bakka namni harargee bu'e hin milkaawu cirraashuma milkaawu koppilingi godha mee hundi keessan horkaan koppilingi godha mee ijoolleen teenya tawallootii fi ijoolleen teenya ta harargee ijoolleen teenya ta jimmaa fan koppilingi godha harkaan ijoolleen arsiitillee koppilingi godha harmallaa ni deeggartanii nama hedduun ala gabbees silaa bakka dhugaan dhaabbattan bakka dhugaan feetanii ni deeggartanii ijoolleen teenya ta arsii ni deeggartanii harmallaa hedduun harkaa milika ni deeggartanii koppilingi godha ni deeggartanii baga gabbaateettanii. Irraan dubbatiin haayetanii. Wallahi lazim harmallichi hudduu ala gad darbe kun kasim mee hottati qima mee hottu dhayichaan dheeriin hudduu haatetii keessa qareensa haatetii keessa buusa hottu intala sharmuttatti intala haati mutta shirshaaroo gurgurtu hottu si erge hottu ol gali
Kottol gal hudduu haadha faatee irraa mansuulaati. Diqaltitti kottol gal. Kottol gal. Harmallaa kottol gal. Kottol gal. Maal taate qaallitti? Hayyimee dhugaan harkaa gabbaasi harakaatan godini asirraa waciniiti. Wallaa suusiinu gabbaati atu daabboo isiisan hin geettu. Harakaatu masalanii itti dhiiban qoy dhageeffadhu harmallitti dullacha muxxee laguudhaa dhageeffadhu sittiin hima. Hudduu dhiiga gootee dhageeffadhu sittiin hima. Harmallicha hudduu bal qarambalaa qudura muxxee haadhateeti sali caljii gurraan dhageeffadhu tokkoffaa irratti ana harkaa baase ana harkaa miliise ana irraa waraabe. Ana irraa waraabe. Amma haadha faaxee maal godhuu feetarree namni muluu wanti irraa wacaartanii fi haati faaxee duutee isin tarti diqaalan. Namni muxxee haadhateetii keessa akka qobool kaayetiin laa hudduu haadhateetii ni beektaa miti qareensaa qaba. Muxxee haadhateetii keessa akka qobool naqeetiin hudduu haadhateetii kana qareensaa hojii akka keessaa qabuudha laa. Diqaalteetti hudduu haadhateetii akkattiin qareensaa laa. Qareensaa haadhateetii ni beektaa anteenaa dhaabbatu san haatee keessa akkana gabuudha. Diqaalteetti hudduu balleechuu. Dheechaan dheedhii muxxee haadhateetii keessa mataan si buusu. Diqaala akka nuti deeggarru feetaati. Akka nuti deeggarru feetaati. Akka nuti deeggarru qoy ate dhageeffadhu harmallitti hudduu dhiigaa dhageeffadhu hudduu qabrii goote dhageeffadhu dullatti hudduu hofoqaa dhageeffadhu sharmuuta hudduu layyiidhaa dhageeffadhu harmallitti hudduu bal'atta hudduu keemaadhaa dhageeffadhu waan hin anseenjuu hiina jalaajii afaan balliftee dhageeffadhu harmallaa hudduu baaburaa dhageeffadhu hudduu afoobaraa hudduu ajaa harmallitti hudduu bal taguutitti ajooytu haadhateetiitiin siisalaa dhageeffadhu sittiin hima akkam akkaanan sii godhu feeta dhageeffadhu akkam akkaanan sii godhu feeta anaa hudduu adhafaatee ala sii dhorka. Ana udduu haadha faaxeeti wardiyaadha. Ati haadha faaxee gan matakka keessatti si baaftee beetti ati faaxee manyaqa wallaa urattu sin lakkooftu diqaadha. Konkaata. Haadha faaxee maaliin biraa godhan kana kalaadaa qophee wanni goone ummaatti ya biraa maaliin godhan mana haadhaa namni kamitti qoy mana haadhaa namni kamitti dhaqan mana haadhaa namni haadha faaxee maaliin godhan mana haadha faaxeeti. Ishiiti gabbaasi baay'ee noormaalii si gabbaasi noormaalii gabbaasi. Normali siti ni bar. Kau suwe bina ko kana jira bar. Akamin namni guddaan dhageeffadhu harmallitti hudduu balla dhageeffadhu sharmuuta hudduu bokboqaa ta hudduu dhoqdhoqaa ajooytu jechuudha. Hai maal abbaa keetiiti naa waardiyaadha. Mee us dubbii ajaa'ibaatiin harkarree. Ati akkam akkasii goonu feeta. Deematee sudduu ta'e alagga irraa dhukaa. Deematee sudduu ta'e alagga darbi haa waardiyaan irraa sii ta'a. Hai. Konkaati kaadhaa deemu Harmalli. faatee irraa dubbachuu namni tokko haadha faatee irraa dubbadha. Amma duutee isin tartee ati faatee harmallaa. Maaltu jira waa? Muxxee haadhateetii ni beekami. Wallahi lazim an qabrii haadha faatee hudduu haadha faatee qabrii ni beekami. Wallahi hudduu haadha faatee keessatti hin kafanee ta'e waalaan. Maaltu jira? Hudduu haadha faatee keessatti hin kafanee ta'e waalaan. Meeqa mana ji barreeffama kana dura? Barreeffamni kamaale? Meeqa mana ji dura? Hiriyoota kookaa. Barreeffama isiitu kaawutuu alagga darbame. Wallahi jime. La ilaha. Wallahi isin maadheen gadda boottee jennaan kana fidan malee haati faatee waa takkaraa isaan qabdu. Waati kiraa isaan qabdu haati faatee. Ati maaliif beekte kanani? Qimamii qoy mee? Ati maaliif beekte? Qimamii maaliif beekte irraa loluu dandeessi? Qimamii ati haadha faatee. Hudduu shamara. Ati haadha faatee ergatee qimamii. Dheengadda kasiin hin bootte jedhan san dhaganii akkana godhan malee wallaa ati faatii amaaraa isaan qabdu dhiisaa rabbii sodaadhaati. Hai. Ishi ati haadha faateeti maal taataaf? Wallahi si waan fedhe haa ta'u waan fedhe haa ta'uuti dhiisi ati kalaas. Maasi dagadha. Haa miliifsitu bakka. Maasi ga'e. Kaamile. Miliifsitu. Nani? Akkana taanaan hayyama isinumaa kanneen fiyyachuudha bar akka daabboon isin fi akka daabboon tun miliitu waliin irratti dalaydanii barqimamii bar wal mari'attaniiti waan kana gootanii. Mee firoomsa ati dhugaan dhiiraati mee noormaali ma isii fidi hayya milisiteer kasi turraa milisees jammar. Noormaali isii tiktook irratti deemsisuu laal dhageeffadhu sitti hima dhageeffadhu. Deemiiti feesbuuka kiyyatti barreeffadhu akkuma tiktook kana jaa ichi jalattiin boodalii fi tanarraa bee poostii godha harmallaa akka harka hudduu ifina qoyoo werniingiin akka nuu baate sanuu hudduun guddaa dhagaa TikTok mi Facebook oggasan kuchiisu ati dhayiteetuma laaltaa jechuudha. Facebook irrattiin poostii sii godha achi jala laaluu dandeessu. Hai harmallaan hudduu guddaa bal'oo nama itti awwaaluu taatu. Bar nama lama sadi bar hudduun haadha faateedha. Akkanuma calgooti bar kafana itti marteetuma keessuma gad keessa. Sigalee hudduu bal'aasan.
Ila dhageeffadhu. Haadha faatee irraa gora. Wallaahi laazim firoomsaa of kabaji. Of kabaji wantummaa ati haadha faatee irraa haasoftuuf hin jiru sii galee. Bakka haa milisitu. Haadha faatee irraa haati faatee mana meeqaati? Mana kumaati. Haati faatee mana meeqaati? Maaliif irraan dubbatu? Mana kumaati. Maal alaa godha? Hudduun nama guddaa maal alaa godha? Maasii dakale haa gabbaastu. Hudduun nama guddaa maal alaa godha natti hima. Maasii namni guddaa moosa qimamii hin qaanfattu ati. Nama guddaa hudduu gabbaasaa hin jebar harmallaa guddaa. Hin qaanfattu hayya irraa haasoftu kun. Usuma bari addaan hin baafatin kama isiin dheengadda booddesanii irraa haasoftu. Qoy lubbuu qoy. Qoy gizee takka qoy gaa lubbuu na dhageeffadhu gaa qoroffee afaan bal'aa na dhageeffadhu gaa tokkoffaa irratti gizee gabbaaftu naan mari'atte isin. Naan mari'atte isinuu qaanfanne akkamittiin qaanfanne. Irraa milisitee irratti itti bar firoomsaa usuu irraa milisitee ati irratti itti bareedaa bari. Wallaahi bareedduudha akkasitti. No, akka feetetti haa miliitu sanaan dhafaatee anduba ummaatii irraa hin milisa. Ati faatee nama guddaadha. Qoy. Lubbuu tokkoffaa irratti ana haadhatii irraa hin milisa. Abbootii irraa hin milisa. Hayyee ummaatan teetii dhiisii kaa kabajii nama guddaadha. Wallaahi faatee nama guddaadha. Dhiisaa hin milisine wayiifuu goraarra. Naraggati mee xiqqoo dabboo haadha faatee tan akka irraan dubbanne waa xiqqoo na arrabsi. Naraggati niin taa'u seeti. Si ergatteemi? Harmallichana. Gursummeeyti. Konkaa dikaalaa gurseensi wallaa jasfaa amata meeqa. Konkaa sheebaa. Harmuuqa hudduu ballechu. Dullacha hudduu dhoqdhoqa. Harmallaa hudduu bal. Dullacha hudduu qabriidha. Ati maaltu hudduu haadha faatee irraa bakka si buusatu argaa hudduu haadha faateeti. Dullacha afaan ballechu. Harmallaa hudduu dhoqdhoqa. Hudduu qabriidha. Ta hudduu akoobara. Ta hudduu keema. Maaltu bakka si buufate? Sharmuuqa hudduu bal. Konkaa dikaalaa. Maal qofa gosa maaltu sirraa qofa? Dullatti hudduu bal maaltu sirraa qofa? Harmuuqa laguun dura dhaabbate. Ati qoyi ati maaltu sirraa qoblaa qofaltame? Maaltu sirraa qoblaa qofaltame? Ati fiifuu takka haadha faateeti. Hai baalagee deeggara. Harmallaa deeggara. Sharmuuxa deeggara. Ati kamitti irraan dubbatinaa jetta afaan qabu. Wallaahi billaahi hin kabajjita haadha faatii. Huurattuu silla qoftu haati faatii. Haadha faateetii fi si'uu farakattiin dhageeffadhu. Haadha faateetii fi si'uu farakattiin isin godhan. Haadha faateetii fi farakattiin hudduu du'anii isin godhan. Mana shaayii dhiiseetiin mana fuul isin godhan. Diqaala. Wallaahi haadha roo. Mana shaayii dhiisee mana fuul isin godhan wallaahi jimaataami. Ansii fi haadha faatee wal madditti hudduu isin godhan. Leeba. Baalagee deeggartu. Sharmuuxa deeggaru. Hattuu deeggartu. Hoolotis kana ditti amma isuma haasoftuu an deemu hedaati asuma haasoftuu hoolotii daallatu kabeena. Hudduu haadhateetii keessan beeytame anqareensa haadhateetii keessan lukkaasuu wantan dhayichaan asii sidheen akka qareensaa naate keessaa buutti. Ni beeytame ummaa teeta qareensaa. Firoomsaa ni beeytame haatee keessaa qareensaan buusinan dhayichaan asii sidheen gimaataami. Bishaa kuduraa harmallaa hudduu ballechu dhamaatu hudduu dhoqdhoqaa hudduu orofaa harmuuxa hudduu ballechu dullacha hudduu qabriidha ajaawaa hudduu ballechu tortoraa shamaa hudduu ajaa wallaahi daabboon haadha faatee afaan kakkee kana caaliin bareedi rabbi na haa nyaatu haroo goote dullacha hudduu wallaahi afaan kakkee kana caaliin bareedi daabboon haadha faatee keessatti si qabruuta na laalta dullachan atuu hudduu haadha faatee san keessatti si qabruuta booda koottuu hudduu haadha faatee keessatti si qabruuta atu dullacha hudduu akkamin namni hudduu akkasii gabbaas akkamin namni hudduu saphii irraan cirra gabbaas akkamin namni hudduu rifeensaa hojii gabbaas akkamin namni hudduu nama sodaachisu san gabbaas mana hammaa maatiin dhattu siin fuutu zabana hudduun bitamuudhi zabana hudduun faayidaa dhabde zabana hudduun gabayaa dhabde sirratti harmallicha cal jettee kottu narraa gabbu yookaan kottu narraa gabbu dullacha hudduu balla kottu gabbu kottu harmallicha kottu narraa gabbu haasoo kiyya narraan balleessin kottu gabbu dullacha hudduu qarawaa jechuudha harmallaa hudduu balla. Akkamin namni zabana hudduun asirra faayidaa dhabde kan bar gaafa hudduun bitamtuu silaa taate gaafa namni hudduun gaafa gabbaatu taziyaa taa'u silaa taate gaafa akka sabboontuu iluu sanfaa silaa gaafa akkasii sanfaa taate bar rakkoon qabu bar silaa gaafa san taate maaliif hii bitamti hudduun sirraa bitamti si galee wallahi laziif hudduun sirraa bitama hudduun bakka qaba taziyaa hudduun zabana kana keessatti hudduu gad darbee cal jee taa'e akkam nuti haa taanuuf asirraa nubbu'a nuti maal goonaaf nuti. Eenyu hudduu si waardiyaa kaate? Eenyu hudduu xiyyanaa eegaa jette duraan? Nuti nama miidhame achi keessatti awwaallan. Nama du'e hudduu haadha faatee keessatti awwaallan. Maal irraa goonaa nuti kana gabbeen poo? Sila bar waan nu fayyadaa taate? Hudduu namni meeqa? Afaan namni meeqa?
namni isii tanan xuuxin namni isii tana taaptaap hin godhin lafa rabbii tana irra jiru kaayiroo tana keessa. Hamzaa jiitiin na ajaa'ibeera. Hamzaa jiitiin na ajaa'ibe. Guyyaa mana mubaaraksan hin yaadattu isin jennaan hin guyyaa kam hin yaadadhu hin jeen. Guyyaa mana mubaaraksan illee hin yaadattu yaa Hamzaa keenya jettan. Si galee. Hamzaa jiisuun illee seeraaf dhiyaachuu qabaa jechuudha. Hamzaa jiisuun illee intalatan akkasii gaqqotee. Wayii haadha faatee haadha faatee. Koppilingi godha rabbii harkaa baase awwaa takka waan hin juun qabu jara keenya anaa miti arrakkoon na biraami rabbii harkaa baase harkaa miliixee namni harargee bu'e milkaa'u namni harargee tuqe milkaa'u harargee dhadheen gadda buute waa takka waan hin godhuun qabu gaan dheengadda nu arrabsite haa galatoomtu hullee Yuusufillee waa xiqqoo lolteen nurra hullee Yuusufillee waa xiqqoo nurraa lolteen haa galatoomtu isin galee wallaahi lezi harmalleji hudduu nakkataa akkoo ammaan tana hudduu kana ciqileen kana keessa galu hudduu amna karaa makiinaan keessa deemu hudduu ayisuusiin keessa deemu hudduu guddaa kana fidee ala gabbaasee gabbee miidiyaa irraa nu bu'aa jechuun maal taanaaf nuti ayyoo isiitti tajaajila haadha isiitti tajaajila ayuuzi billaa tokko ol bee kunis qamaachaa dudduu qamaachaadha haadha faatee dhiisa haadha faatee maarree haadha faatee baalagumma irratti eeggarraame wallaahi ji hin jettu qaalii namaa haadha faatee irraan dubbatina baalagumma irratti eeggarra haadha faatee hudduu isii taala baatee achi eeggarra haadha faatee tuqamuu hin qabdu haadha faatee namni guddaan haati bara irra isiin silaa nama soddaajuu hin qabdi bar intalti isii dubura bar intalti haadha faatee narra guddoo bar intalti haadha faatee daaddaatti yaa'in bar urmiidhaan naa oli malee naa gadii miti bar. Duuba akkamiin namni soddaa qabu. Isin galee namni soddaa qabu. Namni guddaan namni hudduun isaa nama sodaachisu. Namni hudduun isaa sun ammaan tana edera baaragaa buluun ta'u namni hudduun isaa akkasiin nama sodaachisu. Hudduu qabrii san gad darbee hudduu guddoo sana ala gad darbee boomee rabbii isin uume sodaadha. Gabbee miidiyaa kanarraa akka nama gurra qabu akka nama afaan dubbatuun qabu. Gabbee asirraa nubboo yaa abbaa Abdallaa atillee yoo maarreeta waaniin miidiyaa kanarraa bade yoo miidiyaa kanarraa illee bade qubana qabaadhaa viidiyoo wayii takkaan maarree godhe mee wallaahi ji viidiyoo wayii takka maarree godhe eenyu mari'atte baduu miti ma gana badda gana zariin si baddi wasa kaami yeshar muuxaalichi akkamitti dheengaddaati bakka gosummaa bakka gandummaa akkamitti dhaabbattata namni guddaan. Ati namni guddaadhaa eegu akkamii bakka gandummaa dhaabbata? Akkamii bakka gosaa dhaabbata? Akkamii bakka sin fakkaanne dhaabbata? Harmallecha. Xiqqishollee ishee miin suwwattaru? Xiqqishollee ishee miin sin qabu? Xiqqishollee hin qaanfattu? Hai. Baga harkaa gabbee? Baga harkaa milike? Sini galee? Wallaahi hundi keessan koppiliin godha. Gizeen asirraa gabbu'ee deemeetiin Feesbuuka jala poosti godha hundi keessan feesbuuka jala wanni godhatanii feesbuuka jala feetawwan waraabbii irra gadhaattanii waraabbattanii reeta isan jala yaattanii jechuudha. Harmi isaa hulluqa hedduu tatta'a jechuudha. Harmi isaa hulluqa hedduu tatta'a. Daabboon akkana irraa akka gartee wanni akka gaala dhalaa dhiyaate fagaartii isaa kun akkana irraa qaallicha. Si galee? Dilluu guddaa san gadhiibee hangadaame isaa bahuu deema ta'u. Si galee? Gadaame isa isiitii ala gadhiibate ta'u fagaara san keessaa. Maal akka hudduu san keessaa gadhiibatanii wallaalee jechuudha. Isin galee? Mee namni guddaan kun jiran rabbii isin uume sodaadhaa. Namni maqaa haadha faatee jaamu baatee deemu. Namni guddaan maqaan isaa haadha faatee jaamu. Mee rabbii isin uume sodaadhaa jiran. Nuti duuba waardiyaa hudduu namaati. Nuti nu hudduu namaa eegaa. An amanuun dadhabee jechuudha duraan. Amanuu dadhabee naa ergi jeeni kun ijoolleen kichuun faan natti erganii jechuudha. Kichuun faan natti ergan. Ani irraan dubbanne duraan. Maaliif akkanallee hin jedhan? Maali hudduu haadha faatee gabbee gisee namni ijoo sobaan se'ee jechuudha. Si galee? Kunoo ijoolleen keessaan kunoo kichuun faan hoggaa natti ergan. Harmallichi kana taa'ee harka hudduutti ufoofa namni guddaan. Namni qaamni isaa kun hangan takka ga'u. Namni dabbaan kun nama sadi fuudha. Boo jara keenya. Waan nama qaanfachiisu, waan nama salphisu, waan nama xiqqeessu. Baran duraan dhugaan seene baran. Dhugaan seene baran. Lakkii boo haadha faateetii bar maarree. Haadha faatee bar daabboo alaa miliqee tanaaf ootii hanga namni hangaan ija tiyyaan. Hangaan fi namni natti ergee
hin arkinitti dhugaa sa'uu dadhabee jechuudha. Harmallichi hudduun isaa anaafi jinnii bakka takka inni awwaalama keessatti. Daabboo isaa keessatti anaafi jinnii inni awwaalamnaa jechuudha. Wallahi lezi. Mee gaafaan an taa'i juun. Gaafaan an lakkisi juun. Gaafaan an fagaadhu waa'ee gandummaa kana keessaa jee viidiyoo waraaba. Haadha faatee lakkii gaafaan an jiru. Gandummaa dhiibattee harargeetu ite namni harargeetu kan milkaa'u qaba. Hin milkaa'u namni harargee bu'e. Isaa milkaa'u. Kun amma gabbaatee karaa fuula feesbuukiitiin gabbee yoon asirraa illee kan hin baddu ta'e waan hin badeef gaa kunoo isinittiin hima koppiliingi godhaa faamilii koppiliingi godhaa hundi wanni taa'ee na laalu jira ijoollee arsiitiisa warra kijiba dho'isu warra dhugaadhaaf hin quuqamne warra dhugaan barbaanne warra hudduun gabboon isin gammachiisu koppiliingi godhaa harkaan guutuun ijoollee arsiitiin na laalu jiraasa ijoollee arsiillee yoo taate warri dhugaa fedhu koppiliingi godhaa haa ta'u amma hudduun ganda bakka hin buutu. Hudduun haadha faatee arsii bakka hin buutu. Hudduun haadha faatee isiiwuu bakka hin buutu. Silaa haadhuma faatee sanuu bakka buute hudduun haadha faatee tun harkaan miliixu jechuudha. Koppiliingi godhaa. Hundi keessan harkaan koppiliingi godhaa. Hai jara keenya mee billaa alee ka xiqqishollee sheemiin nama gottaru. Nama guddaa kana harkaa hudduun miliqu. Nama guddaa kana harkaa hudduun miliqu. Mee rabbii si masatadhu. Hii abbala isa kee. Mee maaliin godha ishee hudduu akkasii sanirraa? Mee namni maal irraa laala? Karraa bita suna hudduu akkasii akkamiin bita? Hudduun bitamtu jirti hudduun nama guddaa liqimsitu. Hudduun hunquuftuun hudduun bishaan keessa yaa'u. Hudduun layini keessa yaa'u. Eewuzi billaa. Jara keenya. Irraan dubbatiin jette takka. Irraan dubbatiin hidhii sette haati faatee maarree taate isin caalti. Haati faatee maarree ta'e nu caaluun haati faatee dhuga namni yoo hudduu fi jabeeffate yoo kabajaa qabaate dhuga rakkoo miti. Garuu eega hudduun gabbee namni tokko karraan dubbanne hudduu tiyyarraa ta'e alaan finnata kajuu hin jiru kana jala muree sitti himan. An kana jala sararree sitti hima aqsam billaahi lazii. Wallahi an kana jala sararree sitti hima. Hudduun ta'e miliinaan takka kunnaan namni irraan dubbatiniin hin ta'u. Namni narraan dubbatiniin hin ta'u. Abbaa fedhee irraa dubbata, abbaa fedhee irraa haasawu, abbaa keessattuu taadha faatee afaan. Hudduun nama sodaachisu. Waan biraatii miti. Wanni irraa dubbannu rakkoo biraatii miti. Akkami saphii irraan cirin. Akkami rifeensa irraan tolchin. Akkami baakaa san fiddee nu dura qabdi. Akkami hudduu riibaa san fiddee akkasii harkatti oofti. Harumaa jiraaf harki isii kunuu gasseene malee hudduun isaa kun barjaran. Nama sodaachisaa bara. Faamishaan oolee hudduu san garteeti. Dhugaan sa'uu dadhabee baran hangaan ijaa hin harkinitti. Amanuun dadhabee baran. Haadha faatee akkana bara. Hudduu harkaa miliqee boochii gisee namni jiru duraan kijibaa fi hin taa bara. Kunoo gurbaa guddaa areenne asiin hudduu galu. Nama guddaa gurbaa gartee yaa rabbii kiyyaadoo wanni waa bitaatuun nama gurguddaadhaasa. Miciyyoodhaa taatu dheengaddaa abdii dadar guddaa salphette kunis kunoo guddaan areenni hudduu seenee taa'u kunoo isii gubbaa taa'eeti innis ni mul'ata isiinis ni mul'atti eewuzi billaa yaa rabbi salphinaan naman fedhin yaa rabbi salphinaan naman fedhin namni hararge bu'e keessattuu milkaa'u jechuudha hin milkaa'u isinii galee wallahi lajii harkaan lafa qabiyyatti barboo akka ijoollatti harkaan lafa qabiyyatti namni guddaan harmallaan guddaan. Kunturoo guddaa san gabbaaseef maliyan sababa isin nutti dhalche jetteen kunturoo kiyya beekaa jiru. Wajjira hudduu guddoo san hin agarree bara dayyusni. Hudduu banaa san. Hudduu guddoo hudduu bal'oo san. Asbaasummaa isaan darbu. Tiktookiin boonuu adabaadha. Aboo tiktookiin nu adabaadha. Tacaalishaa teecha guyyaa 13 adabe ni beeyta. Kaawwanni teecha kun ammaan tana uzuma wanni ijoolleen koppiliingi naan gootu irraan darbe. Irraan darbe dheengadda fidee tacaalishaa as gubbaa kaa'e as gubbaa kabalee lafa na buusa tiktookiin guyyaa 13 adabe. Koppiliingi godhaa harkaan harmallicha bagarabbiin harkaan uufee. Wallahi lazii. Nama waa'ee gandummaa kana keessaa bahe jennee dadhabne nama guddaa. Harmallaa gartee jaarmaa gandummaa keessaan dhabe. Harmallaa gurguddaa nama guddaadha nuti feemasaa eenyu fitee rabbiin hudduu isii baxala qalan nu godhe. Fokkotaa naman fakkaanne kan. Sini galee wallaahi lazii. Ka ilkee isaa fardatti nayine qoffee isaa ilkee fardatti nayine afaan banee fiiltara kaatee dayyuusni gartee afaan kun hoggaa gartee fiiltara firraan qabne waan inni fakkaatu arkee silaan akka kiyya kanatti akkas baate. Warab balkaaba ijoolleen xixiqqoo waa jettee baaretti. Ijoolleen xixiqqoon waa jettee hiriiba keessaa kaatee jiru. Kokkoo fakkaata jechuudha. Hudduun isaa kun yoo laalte riibaan
bulchaa jaanii bakka horii itti godaansisan jira jechuudha citaan. San fakkaataa jechuudha hudduun isaa waa gurraacha mina uumamaa ta'u. Qoonqoon nyaachuu jibbee jechuudha. Qoonqoon nyaachuu jibbee qadallee na dhorkite qaddarri sitti haa dhufu. Qaddarri si haa fuudhu akka godheeti qoonqollee nyaachuu na dhorkite. Sini galee wallaahi lazi harmallaan hudduu carqee hudduu gasharoo ol qabee si galee hudduu gasharoo ol qabee koppiliingi godhaa irraa na darbee koppiliingi godhaa. Rabbi baga rabbi si salphise. Baga rabbi si salphise bakka salphinaa dhaabbatta. Joollee keessa dhaabbatta. Bakka joollee wal nyaattu dhaabbatta. Gorsa namaan laattu. Si galee baga rabbi si salphise. Salphadhu ammallee salphadhu. Ganaallee salphadhu. Salphattee ulii tana booda maal salphattaami. Zabana hudduun hin bitamne. Zabana hudduun bakka hin qabne. Si galee zabana hudduun bakka laalamtu hin qabne. Zabana hudduun rakishtee taziyaa hudduun tatteenya. Sharaan taziyaa bakka marametti. Sharaan taziyaa ka hudduudha. Sini galee zabana kana hundi keessan koppiliingi godhame harkaan. Hundi keessan faamilii keessattuu ijoolleen ta'e taar argee. Mee koppiliingi godhaa ijoollee wallootillee yoo ijoollee ganda yoo gandummallee keessa jiraate. Bakka hudduun ala gad darbame kana maaliif intala akkalee bakka gandummaa dhaabbataa ture. Intalti tasaaniiti silaa hudduu irra gad darbamte tanallee silaa taatee cuqqaaluu fedhaa jechuu jirri. Si galee jarri silaa taatee fi arrallee cuqqaaluu fedhan. Si galee wallahi lazim laa arraba faasee labbaasanii jechuudha. Miknaatu hin jaalatanii jechuudha. Ajaa waliitiis irra matattaanii wal dhoo'isan malee hin jaalatanii jechuudha. Akkana bu'aa kalee fideen gadda mimmaan buuse. Maarreedha. Yaa abbaa Abdallaa kiyyaa yoo miidiyaa kanarraa badees maarreedha jechaan maarreete. Sanuu gurbaa guddaa areenni hudduu ga'u san garsiifte. Si galee wallahi lazim nama guddaa dullacha areenni hudduu seene san agarsiifte. Harkaa sitti kasiif kaa jechuudha. Harkaa sitti kasiif kaa. Mee rabbii isinuu me sodaadha. Namni guddaan kanuti silaa nama guddaa koppiliingi godhaa hundi keessan harkaan koppiliingi godhaa. Hundi keessan harkaan koppiliingi godhaa. Silaa fideetiin isin garsiisaa jechuudha. Wanni godhe tiktookiin dheengadda daabboo jecha guyyaa 13 adabe. Hundi keessan koppiliingi godhaa. Koppiliingi tana kuma takkaan ga'a.